ዋው 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 ዋው! ዛሬ ደግሞ ምንድን ነው? ፕራንኩ ያበደ ነው። አይ መሰረት ወርቅ ሰረቀሽ ብለሽ ብላለ ፕራንክ ከባድ ፕራንክ ስታደርጊ ደግሞ አንቺ ግን ቀላል ፕራንክ ነው። ቀላሉ ፕራንኩ። አረ ይመቻችሁ፣ ይመቻችሁ፣ ይመቻችሁ። በርቱ፣ በርቱ። ጉዞ ወደፊት። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ከም ጅርተን ፈያ ቀብደኝ ነጋዴስኒ ጅርቱ egaa qaqashtoonni babbareedonni kas jedhanii parankii ajaa'ibaa walirratti hojjetaa jiru jechuudha. Parankichi immoo maa inni yoo jettanii burukeen akkuma argitan fintuudha natti fakkaatas sooftiitti gootee furuutti dhaattee shurraaba isheerratti coccobsitee jechuudha masarratti. Akka kanaan haayimeetti bilbilte burukeen immoo ammasitti zoor jalaa jedhee axxee dubbisuu wattu nama boo fakkaatteeti taa'aa jirti sireera jechuu maal taate jennaanii burukeen nareebee jedhe. Akka kanaa wanta an dhaqee hin jiru dhiiga bichaadha. Akkamiinii maal balleessiti burukeen qallaalitti sirra hirreebu. Ati maal goonaan sireebee inni qallaalitti hirrukutuu jette jechuudha haayimeeni. Jennaan isheen immoo isa gargaartaa atillee isarra dhufta jechuudha gara sataatiitidha. Mucaa tokko jiniin bicha malee waa biraa hin goone. Kanaafi mucaa tokko biratti na argeeti na reebee jette na reebee jette jechuudha. Jennaanii maal ati waan itti goote waan guddaadha malee qarmatti burukeen sireebuu hin danda'u. Qarmattillee burukeen sirrukutuu jettee haayimeen jechuudha. Isheen immoo lakka isaaf hoggantaa isaaf dubbattaa hin nareebee hin narukutee jechaa jirti. Egaa akka kanaani haayimeen burukeen immoo dhufee ol galee jechuudha. Maaltu si fide siin immoo jechaa jira. Jaarri lamaa walii galteeti. Maal jechuudha maaliif rukuttee jennaan singashu kana keessa hin gadiin singashu jennaan ammallee na reebuu jirtaa ammallee na ajjeesuu fi ammallee maalii na gochuu fi jetti. Burukeen waan itti dhugan burcuqoo wayii jira isa gizee ol fuudhu. Haayimeen immoo harkarratti qabdi jechuudha. Rukutuu jette kutuuf seetee harkatti qabdi. Masarratti immoo wanni dubbatu maal itti deebisti jechuudha. Burukeen immoo maaliif natti deebiste akka isheen natti deebistu argaan jirtu waan isheen naa jettaa jirtu jedheeti dha'uuf ka'a jechuudha. Jarri garuu walii galaniiti. Miskiinittiin immoo dhuguma seeteeti jidduu jaraatti asiif achi rakkataa jirti jechuudha. Burukeetiin harka qabdi akka ishee masarattiin akka rukunneefi jechuudha. Masaratti immoo ati gara isaati hogganta malee naan miti ani gara gurgurtaa jiraan deema jettee jechuudha. Burukeen immoo burukeetiin immoo ani siin deemannaan anatu sii baa malee maalii baatatti gal mana keetii ani siin deemaa jettee jechuudha. Achi otoo wal caqacaqanii jidduutti haayimeetiin rakkisaa turanii jechuudha. Boodarra immoo parankiidha jedhanii haayimeetti illee himanii habaaboo immoo maa inni birraa barii birraa jechaadha. Wordii akka hin jiramti bicaa isa kennaniiru. Isa kenniteefi jechuudha. Parankii irratti hojjettee ay Masirat miskiina garuu mucittiin dhugaa rabbiin Masirat miskiina tokko wallaahi. Kanaafuu parankiidha jennaan eessa jira jennaan eddesii bootaatti agarsiisanii jechuudha. Maal jechuudha parankii akkasii shurraabiin tokkoonsaayyuu hin jiru dhiiga bichaadha. Parankiin akka kanaa jira jennaan dhiiga miti jettee akkuma argitan maddii keessatti ay miskiina ay hin jaallatti bara sayyuu ishee sirriitti jaallatti sayyuu ishee galatoomi Masirat waliin umurii dheeraadha habiibti. Sayyuun zamana kana naman jaallattu garuu Masirat fi haayimeen immoo yebaase no dhugaa rabbii maashaallaadha. Wal jaallatu jarri lamaanuu jechuudha. Wal jaalladha rabbiin addaan isin baasin akkuma kanatti jaalalli keessan wal ittaafufu siniin jenneerra dhugaa dubbachuufi
nama qannaasistullee maaliif sayyuun akkasitti nama jaallattee maddii keessa lanxas nama gootu nama xiqqaasisti. Kanaafiyyuu akkuma argitan egaa barankiin har'a kanaan biddirii deebisattee illee jirti naasisatteetti jechuudha. Booda irratti dhufee inni manaa ba'ee jennaanii ka'ii hin deemna mana koo bultaa jetteeti silkii kee fudhuuti been mana galla jettee jechuudha. Masirratti immoo hin galuu kutaa jira aman deebaa ammuma kana jettee jechuudha. Akkasiin haimeetiin taraashee xiqqoo baay'ee miti garuu akka gaafa isheen warqii qofatte jettee boossistee ton ta'ini xinnooma tokko naasisatte jechuudha. Har'a masirratti naatee jirti booda irratti barankiin akka kanaa jiran bee jette ka deemaaf ibee jedhanii jarrillee hin jira malee hin jira malee jedhanii akka kanaan itti hojjettee asirratti magaa biddirii ishee deebifattee tobbittaa jiran galiin duratti deebisattee liqii ishee biraa deemuufidha. Amma barumsi banamuu fi wanta ta'eefi gara buttaa jiraatti deemaa jechaa jirtillee nagaan galisi nagaa wal argaaga sayyuu akkasii sinii haa kennu sayyuu akkas nama kabajju sayyuu sin jaallattu rabbiin sinii haa kennu dhugaa rabbii akka misirratti kana baay'ee tokkottiin kabajjillee hin jaallattirree jechuudha. Haimeen immoo buruqee ibbatti nan amana sirru kutu waan guddaa balleessitee taati malee buruqee waan xiqqootiin sirru kutu jettee jechuudha. Haimeen immoo ishee mugutaa jirtu ati waan badaa hojjetteetti waan guddaa ayti malee reebbitii kana sin geessisu buruqee waan qallaaliitti sirreebuu naquu ati waan guddaa badii guddaa balleessiteettidha. An akka kana si'iis keeru malee si'iis kuniti siyyuu hin rukutu jetteetti inni isheen mugutaa fi jirtu jechuudha. Jaarsa isheen illee garuu hin beekti jechuudha amala hin rukutuuti. Wanta inni hin rukunneef egaa waan cimaa tokko balleessitee jennaan sireebaa jira jetteeti jechuudhaan isheen dubbatte. Kanaaf ati isarra dhuftee isa hooggantaa sin lama taatanii kanaafidha isaaf jetteetii jettee isheen illee keessa jennaan ani isaaf hin hoogganne isaaf isin jennee ani jechi rukuttaan amma kana waan guddaa wanta balleessitee qabdaayti dhugaa sitti ma'anii jette akka kanaan egaa taraa wal cannaqaniiru. Booda irra garuu kiisiin hababaa ta'ee unguu maddii keessaa hababaa ta'ee jechuudha. Balleessa ijaa barankii godhaniif maddii keessa lamxas yaa salaam. Sayyoo akka kanaa dhugaa rabbiin sinii haa kennu dhugaa sin kabajju kan sin jaallattu dhugaa rabbiin sin mararfattu akka isaanii kana lamaan nama qannaasisu dhugaa dubbachuu fi hin jaallatti jechuudha. Haimeen illee wallaahi hin jaallatti masirrattiin baay'ee tokkotti jaallatti dhugaa rabbii dubbachuuf akka kanaan ila wanta balleessaniif hunguu maddii keessaa kana akka ajaa'ibaatti itti maramtee hababaa laattee fi ijaa barankii gootee amma kanaa cannattee jechuudha. Dura garuu dhugaa dubbachuuf innaatee dhugaa seetiif innaatee waan guddaan ishee jettu burkeen hin rukutu yoo yaadumaan gorsumaan itti dutaa malee reebbitiin reebuu jechuudha yeroo hundayyuu. Gorsumaan inni malee harkaan rukutu. Kanaaf inni isheen amantee dhabdee jintini jettu immoo waan cimaa balleessinaan sireebee malee waan qallaalii mitiiti inni sireebee fi waan cimaa balleessitee ta'ati kan isheen jetteefi jechuudha. Kanaaf haimeeni miskiina ayyaa bada miskiina akka kanaan shamba fata zanaa jechaa jiru jarrillee yaa rabbi yaa salaam. Masirratti maal taatire mataa si dhukkubdee yaa baleetti yaa rabbii koo sini wallahi dhugaa rabbii tichilallaችሁ bartu ጉዞ ወደፊት መሰረቲፍ ሃይሜ ጀቻ ጅራ ጋቡሩኬ ወደፊት ጉዞ ጀቻ ጅራ ይመቻችሁ እንግዲህ ጉዞ ወደፊት ስኒን ጀነ ጅራ ፉንዱራት ዲማ ጀጀባዳ ውድድር ይረጅርቱ ሃይሜን ኢለ ማሻአላህ ደምቴ ጅርቲ
مسرت اللي شيء أقبو في جاجرتي جباد ربي جال لسني هاكنو جال اللي قبض تانا وقا ربي وان سن ابن جرو وان جال ربي سني هاكنو بزينا من ما جرو وان مقلالي تكون متفكاتا وقا دبچو والله جال لما قباچو جچو وان دق ابينيا قباچو جچودا ijoolleen kun jaalala akka ajaa'ibaatti uummata biraa qabu jechuudha. Otoo argitan tuubii isaanii daqiiqaa keessatti nama meeqa daawwate yoo jettan gaa rabbi ijoolleen keenya gariin illee numa ilaaltu numa argitu jedhee yaada. Akka ajaa'iba kanatti daawwatamaa jira jechuudha. Wallaahi daqiiqaa keessatti jechuudha. Maaliif kanaafuu jaalala rabbi isinii haa kennu jaalala namaa gizee isiniin jedhani aamiin jedha sirriitti dhugaa dubbachuuf wallaahi. Haimee fi burkeetiin namni sirriitti isaan jaallata. Itoophiyaa muluuma jaallata jechuudha. Burkeen illee hundumaa uummata ija tokkoon ilaala malee addaan baaseen ilaalu. Haimeen illee akkasuma gorsa fa'aa homaa fa'aa wanta jiruuf jaalala biraa uummata biraa kanaaf jaalala qabu jechuudha. Nama quqquuqanii afaan isaanii keessaa hamaan tokko hin bahu nama gorsuu irratti parankii fakkeessanii nama itti agarsiisu waan hunda kanarraa kan hafe nama tuquu nama ga'u maaliin hin jiru tokkummaa yaadu tokko akka namni ta'uu barbaadu jechuudha. Yeroo hundaa kanaaf namni isaan jaallate isaan kabaja. Ammallee rabbiin jaalala isinii haa kennu itti fufaa haa guuzoo wadafiiti jennee jirra. Jabaadhaa isiniin jirna dhugaa rabbii dubbachuu fi namatti toltu yoo isin haftanii utuubii maqorra dhugaa dubbachuu fi isaanii jiran taanaan utuubii fakkaatu yoo dhugaa dubbanne wallaahi isaan hafnaan utuubii fakkaatu jechuudha. Kan utuubii cannaqu isaanuma jechuudha. Waan tokko waan isaan gadi gadhiisanii ajaa'iba kanaati kan namni kan intinii jedhu. Kana fakkaata viidiyoo koo warra na wajjiniin turtanii galatoomaa isiniin jedha obbolaanii.